السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرى جرت وما قاشت اندمان كيسنو هردفتني غيا شرا ورينا أبدي انترتمنت يا ترجم تمنت غيسنو نجاين ربي بكم سنجير تاني تسني فبايا تسني جيتشا أرى وأنت كقبلني سني رفنا ونسى نسمع لي يجون غيسن هنولو وين أستاذ جمال علي عبد اللطيفي إنجنير رجالي أباب ورجدتي تهه wanni isaanii san maalirra gahee jee hawaasni kan yaaddawaa jiru yeroon arku wanni san dubbiin san dhumtee jirti jechuudha. Namoonni tokko tokko akka waan dubbiin san hin dhuminii godhanii ammallee namoonni dubbii afarsaa jiran jiru. Namoota akkasiisaniif deebisaa ani taayyeetumaa yaada. Nama hin dhaqqabsiisin illee waliin dhaqqabsiisaa isiniin jecha. YouTube kan subscribe godhuudhaan like godhuudhaan eegalaa viidiyoolee babbareedduu qabannee isiniif dhufna inshaAllah haala mijeeffanneeti. Asumaanuu warreen YouTube keenya faaree taatan like fi subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Guyyaa kaleessaa jechuudha yeroo ganama mookkanaa tana dubbii isaan jidduu jirtu san ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaafaan jidduu fixanii jiranii namoonni jechuudha tokko tokko kan dhagayinii jira waan sanan mallee namoota tokko tokko nan harkaa nama tokko tokko irratti illee kan duula banaa jiran warraan akka ustaaz Anas Muhammad kanarratti warreen duula banaa jiranii jira. Ummata akkasiisaniinis dhaabbaddaa jechuun barbaannaa maaliif jennaani suni bakka isin hin laallanne waan isin hin geenye jechuudha. Sun waan isin hin geenye keessa galtaniitiin waan hin taane laaqinaa ummata illee walitti hin kakaasinaa hawaasuma burjaajessinaa jechuu barbaanneeti walumaa galatti. Jarri walitti araaramuu isaanii ragaa qabatamaa isiniif qabannee dhufne irraa ragaan keessanis maali jechuun keessan hin oolu. Asumaanuu viidiyoo gabaabduu takkan isin garsiisa gama boodarratti. Jarri duraanis walitti bu'insi isaanii kan wal hammeeffataniif walitti bu'insa arrabaa fi ilkeen wal mubbooni. Gaa namni jiru tokko walitti bu'uun isaa hin oolu. Akkuma walitti bu'uunis jiru walitti fayyuunis ni jira. Isaan gaa tasa walitti bu'anii mataadha. Isaan uummata Oromootiifis illee haa ta'u uummata Muslimaatiif illee haa ta'u mata dureedha. Uummanni if dura kaayyatee taa'u jiru jechuudha. Garuu namoonni akkanaa kun yeroo walitti bu'an hawaasa jidduutti maaltu dhaga'ama? Namoota walitti bu'an araarsuu fi namoota silaa dhibdeen isaan jidduu jirtu fixuu irratti kan isaan hojjechaa turan jechuudha. Jalqaba irratti illee hawaasa gargaaruu irratti argamanii yeroo ammaa tana garuu deebi'anii ifumaaf xiqqishoo qiri walitti yaanii jiran. Sababni isaan irra qiri walitti yaaniifis waan biraati miti. Namni wajji jiru tokko namni tokko gaafa karaa wajji seenu aarsaa barbaachisu hunda kafaleeti kan wajjin seenu jechuudha. Namni tokko wajji jiru walitti bu'uun isaa waan hin oolle. Garuu walitti bu'uunis ni jira, walitti fayyuunis ni jira. Akkuma walitti mufatan walitti illee fayyanii jiranii. Namoonni akka haariyaatti dubbii osoo quban qabne gamaa fi gamana oofaa jirtan dhaabbaddaa isiniin jechuu barbaannaa sumaanuu. Jarri walitti fayyanii jiranii alhamdulillaahi walitti fayyanii jiran. Garuu namoota tokko tokko ni agarraa kaan jechuudha akkamatti dubbii waan isaan laallannee fi dubbiin ulamaawotaatis ulamaawota qabdi, dubbiin ijoolleetis ijoollee qabdi, dubbiin silaa bakka namuutu bakka isa laallatu qaba. Malee akkamatti bakka hin taane akka tiitichaatti bakka hin taane hin seenu namni. Akkasiin isin jechuu barbaadaa baay'ee oowwaa yeroo ammaa tana baay'ee oowwu jiranutti akkas egaa uummata keenya kabajamoo viidiyoon isaan walitti araaraman gama boodarrattis haa ta'u ammas haa ta'u isiniif fidee dhufuu nan danda'a jechuudha. Wanta isaan gadi bahanii dubbatan hawaasa keenya nuti wallollees walittis ni araaramna. Garuu namoonni tokko tokko karaa kiyya galtanii namoonni tokko tokko karaa injiinar Gaalee Baabur galtanii kan walitti loltan yookaan kan walirra duultan yookaan kan nama tokko tahee anaaf tumsu yookaan kan isaaf tumsus haa ta'u akka mataa kiyyaatti isin isiniif hin godhu jira Sheek Jamaal jechuudha. Sheek Jamaal hayyuudha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hayyuudha gamna namaatiis beekaa namaatiis gaa rabbiin dandeetii isaatiin beekumsaa fi beekamtii illee kanneef ani akka nam tokkotti nama san baay'ee dinqisiifadha. Sheek Jamaal Aliyyi Abdullaa jechuudha. Naman baay'ee dinqisiifadhu keessaa isaan tokko ustaaz injiinar Gaalee Baabur kana hagas takkallee beekuu baannu namni nuti beeknu yeroo dheeraa asirratti gargaarsa hawaasaa irratti argama. Bakka namoonni walitti bu'an araarsuu irratti kan argamu bakka namoonni akkasuma ammaas mufiin jirtus kan fayyisu Sheek Jamaali. Amma Sheek Jamaal yeroodhaaf guyyaa 2 moo 3 Harargee ture. Amma immoo gara Finfinnee deebi'ee dubbii araaraa sanillee buusanii jarri akkuma duraanii waliin hojjechaa jiran.
isaani namoota karaa hajjii oofuu irratti namoota hajjii irraa galan simachuu irratti kan hojjechaa jiran jechuudha. Yeroo ammaan tanaa keessatti gaheen Ustaaz Jamaalis nama hajjii mazaggabaa hajjiin baranaalleen soomana dura mazaggabamtee dhumte na fakkaatte ammaati walumaa galatti dubbiin isaanii dhumatteerti. Warri dubbii olii fi gad hafarsaa jirtan dhaabaa isiniin jechuu barbaannaa sumaanuu. Hawaasa keenya kabajamoo fi jaalatamoo yeroo ulamaa'iin teenyas haa ta'u namni biraatis haa ta'u walitti bu'e akka itti waa araarsitan gartee miti akka itti waa walitti fidde yaadaa malee akka itti nama diidan hin yaadina. Namni tokko jechi tokko gaafa ati aarteessi afaanii bahe gaafa jechi tokko aarteessi afaanii bahe jechuudha. Hamma jiruu tee guutuu jechuudha. Jiruu tee guutuu itti qaanfataa jiraatta jechuudha. Yeroo araarri bu'ellee saboo gaafa san anumaa jecha san jee jettee hanga itti qaanfattu tokko keessa waan isin qaanfachiisu hin dalaginaadha. Hundi keessanuu jechuudha. Waan itti qaanfattan hin dalaginaa. Waan itti gammadda yoo taate malee. Isin galee asumaanuu viidiyoo isaanii tana hanga dhumaatti waliin daawwannee walitti dachaana. Viidiyoon daqiiqaa 2-3 akkana taati. Nafaan hordofaan isiniin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa ulfinnaati. Guyyaa uummanni musliimaa itti gammadu yookaan immoo shabaabni musliimaa daa'imman musliimaa ustaaz musliimaa ijoolleen yookaan immoo wanta baay'ee nama gammachiisu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroon hawaasni keenya akkanatti tokko tahee hundi isaaniitu wal ta'anii waliin hojjetan hawaasa keenya kana ni bayyanachiisan jennee yaadna. Garuu waa'ee dhimma dhuunfaa lameen waliin bu'aniif jecha Sayyid Jamaal Abdullaa irrattis duula guddaa baname. Duulli isaanii irra baname sunis maal jechuun kan isaanii oolu amma jechuudha. Sadarkaa isa mana masaraa mootummaatti yaamanii qoratan takkatti jechuudha. Maaliif shanee deeggartaa shanee keessa harka qabdaa jechuudhaan himata adda addaa illee irratti banaa turanii Sayyid Jamaal Abdullaa irratti jechuudha. Garuu san hunda keessa dabree jira. Abbaan dhugaan injifata akkuma ja'an isaan lachuu abbaa dhugaatii miti jechuun dandeenyu. Namni tokko waan takka waan isa aarsutti malee hin aaru. Garuu gaafa waan takkatti aare immoo namni keessaafuu namni diinii rabbii qabu namni xiqqollee taatu imaana qalbii keessaa qabu haftee beekuun dirqama. Har'a maaltu na eeggata jechuun boruu teetiif guyyaa har'aa kana akka dabarsiteettuu nama dabarsitaa walaa hammeenyaan dabarsii walaa gaariin dabarsi. Guyyaan har'aa kun ni dabra guyyaa boruuf maaliif kan qayyadachuun kan kee seenaan kan kee wanta jechuudha. Namoonni irra walii dabruunis waliin mufachuunis akkasuma waliin fayyuullee nama jira. Haftee beekuun gaariidha hawaasa keenya. Haftee beekuu yeroon isin jedhu har'a kaan aare kanaan hin kutu boruun fayyaa. Garuu immoo har'a jechi hamaan tokko yoo na afaanii beek akka tasaa ta'e jecha kana boru si qaanfachiisuus danda'a. Sillee saalfachiisuu danda'a. Maatiin teetillee jechuudha. Dhaloonni si boodaa dhufullee arguu danda'a. Seenaan osuma waan gaariin isin katabe jechuun barbaada. Viidiyoo isaanii kana hamma xumuraatti daawwadhaadha. Namoonni gara chaanaala Khayyaa dhufuudhaan haaraa taatanis sabskraayibii fi laayikii fi akkasuma sheer godhuudhaan illee jajjabeessaadhaan isin Feesbuukaatiin Abdii Arabdiidha. Gama yuutuubaatiinis Abdii Intartiimentiidha. Viidiyoo babbareedaa ta'an walumaa galatti viidiyoo babbareedaa ta'an viidiyoo dinqisiisoo qabannee isiniif dhufna gara yuutuubaa jechuudha. Hundi keessanuu namoonni feesbuuka kiyya irratti argamtanis beektanii yuutuubii kiyya sabskiraayib naa godhuu laayik naa godhuu na jajjabeessuu wal malee uumaan qabnu sabskiraayibii illee uumaa isin kafalchiisu akkasuma laayikii illee isin kafalchiisu akkasuma yaada qabdan koomentii irratti dogoggora qabaannes ta'e dogoggora qabaachuudhaanis ta'e hundi keessanuu baay'ee namaatti silaa ka dogoggora dhabu jiru dogoggora miidhagtee akka biran kunne viidiyoo tanaa hundi keessanuu daawwadhaa. Share isna godha, subscribe isna godha, like isna godha. Na jajjabeessan isin jaalatu magaalatti uummata kiyya kabajamoo baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Haroomta anillee bahaa jira. Anillee akka nama tokkotti waan nama dhibee tokko maaliif jennaan hawaasni keenya kan dhaga'een wal dhageessisuu qaba jechuumaaf namni lamallee kan dhaga'u yoo jiraate namuma san dhageessisuudhaaf anilleen akkas jechuudha malee beekee osoo hin ta'in anis wallaaluma kiyya laaqqadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.